jirtaa oltanii dhuftanii asirraa hojjetan. Dhuga nama borobaan kan mana tinggal dhaggeeffadha. Yoo dhuga madhiiga mucattii tanaa baasuu feetan. Namni as keessa jirtan namni gurgurdaan Mubaarak dhaga'u jirta ta'e. Illee darsi. Mucaan mashakkabe sarsi. Mucaan kun sarsi. Nama maccaatu lama keessa. Nama isin hin qabne jettan biyya kana bakka buusaati. Maatiin isaa isii haa erguufi. Abbaa fedhe mucaan funyaan qabee seera dhiyeessuu danda'a. Kana gootanii dandeessanii haasa'an bullu. Kanuma godhuu dandeessanii. Nama jajjabaatas keessa jira. Namoota lubbuun nama kana barbaadu keessa jiru jira. Maarrajaan dukkaamame maal godha? Maarrajaan dukkaamamee jira. Maarrajaan tokkollee hin jiru bar. Maarrajaan ba'e hin jiru bar. Sagalee nu dhageessime. Mee goota kiyya boonaa kiyya sagalee nu dhageessise. Wanni godhame. Sagalee jiraatu dhageenye kaleessa boonaa. Waan mucaan jira. Jala naasina. Waan mucaan nuun jedhe sagalee amaanaa siisana nu dhageessisa. Amaanaa siisana harreeffa biyya gashanna. Dhaggeeffadha obboleessi. Abboo Mubaariki. Mubaarak musammaa. Oromoo guutuu qaba sagalee sina dhageessisa. Itti kana. Siifan tokko siifan miutii qabadhu dhimmi kun dhimma Oromoo hundaati. Abdii kumee as keessa galee taa'aa jira dubbatu. Siraaj. Calluma jira. Takkatti qof. Abdii waan kana lamuu Meeshaa qabu obboleessoo sabboon amee dhagaya abboo. Nama jala gochinaati. Fuudhaan. Dhagaya. Dhimmi lubbuu dhimma guddaa. Lubbuun namaa nama harkatti ba'uu danda'a. Yes. Gaafa lubbuun namaa nama harkatti baate, gaafa namni nama harkatti du'e, gaafa namni nama harkatti madaa'e. Oromoon mee cadhisaa jiran dhaggeeffadha. Oromoon akka itti fixatuun qaba. Uummanni kun akkaataa itti fixatuun qaba. Dhugumaa isaallee akka itti fixatuun qaba yoo dhugumatti lubbuun namaa nama harkatti baate. Dhagaya. Lubbuun namaa yoo nama harkatti baate akka itti fixatuun qaba haala itti fixatuun qaba. Takka yeroo calqabaatiif bifa amma deemamaa jiru kanaan argine malee lubbuu namaa irratti lubbuu namaa dabarte irratti bifa waca akkanaatiin furmaanni argamu baay'ee waan jiru irratti hin fakkaatu. Uumaa barbaadaa turre barnu. Yoo dhaggeeffadhaa mee uummata waan kaleessa kennam akkaataa kaleessa isin kaa'ame wallaalina. Yoo lubbuun nama lubbuun isaa harka baate yoo jiraate ila dhagaa. Nama aarsaa bar. Miidiyaatti gara dhugaa. Haala amma deemamu kanaan lubbuu namaa as gubbaa keessanii lubbuu namaa dabarte as gubbaa teettanii bifa amma finna jettan kanaan fixuu hin dandeessan. Maaliif isin hin jedhe? Lubbuu namaa hin dabarte. Akkaanuu haa dabartu akka malee nu haa dabartu. Harka namaatitti haa baatu ufiinuu haa baatu. Gaafa dhugaan tuni baate gaafa mucaa kana harkatti yookaan lubbuun isiituu baate sirna qabdi. Akkaataa ittiin kumaa tanayyuu fixatan qabdi. Kumaan kaleessa fixatan jechaa miti yoo dhuguma harka isaatitti baate yoo harka isaatitti hin baane uummanni illee kaleessa haala ittiin kumaa ofirraa fixatuun qaba yookaan haala ittiin ofirraa deebisuun qaba. Akkaataan as gubbaa dubbatan sirna mana murtii fakkaata malee sirna lubbuu namaatiif dubbataa jirtan quuqama lubbuu namaatiif dubbataa jirtan hin fakkaatu. Mubaarak isaan irratti muuxii qabe akkamitti dubbata? Nuraddiin isin nama gurguddaa mi rabbii jedhaati. Isin nama gurguddaa bar sirnaa waa deebisan sirnaa waa ofirraa deebisan malee wacaawwanni deebi'u tokko jiru obboleessoo. Dhagaa sirna keessaa baatanii akkaataa sirna waa ittiin fixatanii osoo beektan akkaataa itti sirna ofirraa deebisanii waa osoo beektan yoo dhugaan tulachi jiraatte dhugaa kana akkamitti baafna yoo dhugaan tulachi hin jiraatte akkamitti baafna sirna kaleessa wallaaltanii dhiiroo rabbii jedhaati gumaa kaleessa akkatti fixatanii wallaaltanii yoo dhuguma fittiin tula akka mucaa kanaatitti baate yoo kaane ammotu waca as gubbaa deemamu Mubaarikii kiyya nama si kabaju waca as gubbaa deemamuun akkana haa ta'uun waca taatee akira wacaan dubbiin tun gar tokko malee osoo falan argatiin osoo furmaatan argatiin bakka dhugaatti wacama abdii bakka dhugaadhaaf deemama akkas laana dhugaa yeroo ga'u wacama akkas ila giiftiiti giiftiiti ila jarana kaleessa namni nama harka du'ee jira namni kaleessa walajjeessa harka namaatiif ba'uu dhaba shakkiin jiraata ni jiraata waanuma kaleessa jiru namni illee du'u waanuma kaleessa jiru nama harkatti illee lubbuun namaa ba'u illee waanuma kaleessa jiru hadda haaraa hin baane lubbuu nama dabartee deebisuun danda'ama hin danda'amu garuu lubbuu dabartee falli maal ta'ani
mari'atee ummanni kun mari'atee gama mucattiitii illee haa ta'u yoo dhuguma mucaa kanarratti illee lubbuu mucaa kanallee baatee jiraate gama mucaatii illee dhimmi kun inumaayyuu dhimma dhuunfaa ilaalatu miti dhimma gosa ilaallatu dhimma gosaaf gosa ilaallatu dhimma warra mucaa ilaallatu dhimma warra mucattii ilaallatu dhimmi kun malee dhimma aniifatama sooshaal miidiyaa kana gubbaa fixuu dandeenyu miti lubbuu namaati lubbuu mucayyoo tanaa mootuu dabartee hin deebitu lubbuu simbiraati miti kas gubbatti ta'aniitiin irraa mormaa jiran akkana haa ta'u akkas haa ta'uun wanni wacamee haa qabdi argiteerta mucaan kun illee akka mucaatitti illee baate gosa qaba gosatu irraa fixa gosatu kumaa irraa fixata malee anaaf si'ii miti kas gubbaatti enne wodhee iyyisiifne furmaata gochuullee dandeenyu mana murtiitii miti mana murtii jirra jedhan maa waca baay'essan Rabbii jedhaa gunguma dhiisaati sagalee nu barsiisa. Jaarsummiirra hin jiru gunguma dhiisaati sagalee nu barsiisa. Sagalee jira. Mucattiin amaanaa kennattee dugde nuun jedhani. Hin dhossina dhara kana dhossina. Jaarsummi biyya faaboor jaarsummi baadeen godhina. Sagalee iskiriinshot goonee hin erginaaf. Nuti iskiriinshot asuma irratti uummata kuma sadii kana irratti aas. Sagaleen sun ka'ee nu ta'u akkamitti beeku? Hin beekan sagalee mucattii of biraa qaba kumaatamaan hiriyoota si biraa fudhadhee. Abdiin hin jira jedhee jira. Hin jira jedhe kaleessa. Uummata kuma lama irratti hin jira. Mucattiin amaanaa birriin akka kennattee yoon du'e kanaan reeffa koo gashi. Yoon jiraadhe immoo maatii kootti gashi jette. Amma jalisa isin hudduu jalisa. Dhageeffadha. Namni ajjeese nama shanan as jiruu jettan rakkoon qabu. Yoo hin jenne. Dhageeffadha siifan baqalee. Inni baana mana namaati. Hin jenne nutti hin qabina hin Haata dhageeffadha. Dhugaa Ameerikaati baaftee Masrii dhufee Kanaadaa dhufee baasu tokko jiru. Yoo baasee nu maggalchaa ture reefa biyya kanallee. Kintaadhaan abdii rakkoo qabaadhaan abdii cabacabnee irra fuudhaa sagalee dhageeffataa tilifoon isaa fuunee ilaalaa. Kanaan ala garuu namni biraa Ameerikaa dhufee bakka buummaa fudhatee hin fixaa jedhe. Wallaahi nama takka gargaaru warra booda na ajjeesee nama takka gargaaru. hin jenne sagalee sana nuuf ichisiisa kanaafuu mucaan akka namaatiin duute harka madaamaa miti. Kalas kanaan na qabbara. Maali sababni bahuu danda'aniif? Maali inni? Hin barbaadan sagalee sana banuun barbaadan. Ilaa obboleeyyan kiyya. Waan akka daqiiqaa tokko ragin bu'a. Mubeen bu'a daqiiqaa takka dubbadha. Akka hamaatti nan fudhanne. Tuulama qoy. Ilaa obboleeyyan kiyya kaleessa gurbaan kun obboleettiin kiyya jedhe. Mucattiin duute kun sagalee amaanaa nutti ergattee maal jettee birrii kana yoon du'e amaanaa reeffa kootiin gashaa. Yoon jiraadhe immoo maallaqa kana biyya naa gashitaa jettee sagaleen isii guutuun jiraa jedhe. Tole sagalee mucattiin beekuu hin dandeenyu amma nutti hin baninii bor maarrajaa guurradhee sii dhufaan jedheen. Tole jennee walirraa gargar baane. Ani immoo maarrajaa mucattiin hiriyoota sii wajjiniin guyyaa 3 dura haasofte ituun du'in dura gaafa galgala duutu sana. Ganama kan isin haasoftee biyyan galaa qodaa koo dhuftee fuutaa akkasitti bakka akkasiitti wal argina jettee hiriyaasiitiin haasofte sagalee guutuun qaba. Amma sagalee sana iskiriishuutii irratti gochuu osoo hin taane moobaayila lafa kaayin jedheen akka bilbilli si wajjin argamutti. Moobaayila lafa kaayinaa waraabiin jedheen. Moobaayila lafa tiibsee bilbila si wajjin Mubaarak ilmaan qabda hadha duute bor duute hin beektu haxarra dhaabbadhu bante miti mana kee nutu si kadhate tuulama si kadhate kaliifoo si kadhate lakkii siifan mana kana waan akkasiitiin baniin dhiis nutu sirra dhaabbata si haalolanii jennee mana kana mana fadhu bayi. Awwaa murteessaan jiru ammas akkanatti wacamee dhugaan bahu hin jiru kana mana. Sagalee mucattii moobaayila lafa kaanii bilbila si wajjin saatii sinaa softe wajjin Oromoof kennanii jennaan wallaahi billaahi dubbii kana afoonaan illaa dhiifama jedhee keessaan fa'a.